Summii nyaattee daa'imni koo duute. Gariin ifa abdataa si malee hin qabu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Hararge Lixaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 8tti maatii koo biratti baradheen xumure. Sanaan booddee fedhii kiyyaa fi fedhii maatii kootiin gara biyya hambaatti na ergaa jedhee gaafadheen otoo dubbiin yeroo akka ammaa xiyyaaraan hin toliin seera qabeessaan deemuun bara ulfaataa ta'etti karaa Jibuutii godheen galaana diimaa qaxxaamuruun Yemen seeneen baatii 2 Yemen keessaa hiriyoota koo waliin ergan ture booda Saawud Arabiyaan galee. Sanaan booddees hiriyoonni namoonni biyya koo na gargaaruun qacarameen hojjechuun eegale. Mindaa baatiidhaan hin argadhus maatii koo fi obboloota kootti gargaaraa waggaa 2 ergan dabarsee booda hiriyoonni koo ana waliin guyyaa boqonnaa keenyaa waliin jiraatan hundi isaanii gaa'ela waan dhaabbataniif isaan keessaa ani umriin koo xiqqishoo ta'us haa ta'uutii garuu gurbaa kana siif argineerraa nama gaariidha atis innis ijoolleedha gaa'ela waliin dhaabbadhaa waliin jiraadhaa jedhanii otoo ani homaan beekiin qalbii ijoollummaa kiyya hatanii maatii kiyyatti akkam bilbilchiisu erga na taasisanii booda nikaan nuuf hidhamee kophaatti mana kireeffannee haadha manaaf abbaa manaa taanee dargaggoo Abdii Jee jedhamu waliin gaa'ela waliin ijaarranne. Kanaanis akka karoora keenyaatti anis maallaqa of harkaa qabu maatii kiyya gargaaruun innis maallaqa of harkaa qabu maatii isaa gargaaruun of harkaa xumurree waan na jirruuf lamaan keenyu haga waggaa 2tti daa'ima horachuu hin qabnu jennee akka amantaa keenyaatti dogongora ta'us haa ta'uutii garuu mala ittiin daa'imni akka hin uumamne taasisu fayyadameen waggaa 2 turre. Anis innis maallaqa arganne walitti qabannee ol kaawwachuu eegalle. Waggaa 2 ergan ture booda anaanis jaarsa kiyyas daa'ima waan nu feesiseef qoricha ulfa ittisu qaama kiyya keessan kaawwadhe baaseen ulfaa'uuf yeroodhaaf barbaadus haa ta'uutii garuu waggaa 2 guutuu anaan rakkisaa ture. Yaa Rabbii balleesseera akka balleessaa koo kanaatti dhala malee na hin hambisiin jedheen kadhadheen turtii waggaa 2 booda daa'iman argadhe. Kana gidduutti abbaan manaan koo ati naaf hin deessu taanaan ofirraan gadi si baasaa hiriyoonni koo ilmaan 2-3 yeroo horatan ani garuu si fuudheen gogaa ta'ee nafe jedha. Gariin ifa abdataa si malee hin qabu. Haa ta'uutii garuu Rabbi imimmaan koo yeroo dheeraa naaf dhagahee ilmaan lakkuu dubartoota 2 al takkaatti na badhaase. Kanaan otuma jiraannu biyya ormaa kana daa'ima qabatanii jiraachuun xiqqoo waan ulfaatuuf abbaan manaan kiyya gara biyyaatti galii an hojjedheen nan si gargaaraa jedhee na gaafachuun anis walii galuun maallaqa walitti qabanneen magaalaa Adaamaa keessatti lafa bitannee mana ijaareen dhufeen mana wanti hundumaa guutuu ta'etti galeen jiraachuun eegale. Haa ta'uutii garuu gara biyyaatti galeen baatii 4 akkuman dabarseen abbaan manaan kiyya qabamee hidhamee baatii 3 mana hidhaa erga ture booda gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiin gara biyyaatti deebi'e. Sanaanis mana tokko keessaa waliin jiraachuu eegalle. Ammaan yeroo inni dhufu maallaqa homaa of harkatti hin qabanne ture. Kan qabu mana hidhaa keessatti xumure. Anis ijaarsa manaa bittaa meeshaadhaaf wantan of harkaa qabu xumuree waan nan jiruuf isuma gara biyyaatti deebi'u rakkoon tokko jettee nu jalqabde. Haga dandeenyu firaa fi nama nu beekurraa liqeeffannus haa ta'uutii garuu liqiin bara nu baasuu hin dandeenye. Kan liqeeffannes deebisuun nu ulfaate. Kanaan abbaan manaan koo hanga nuti bifa kanaan rakkannu manni kun haa gurguramuu jedhee na gaafate. Haa ta'uutii garuu ani lakkii karaa seera qabeessaa gara biyya hambaa deemeen maallaqa hojjedheen daa'ima keenya guddifanna malee kan bitame hin gurguramu kan ijaarame immoo hin diigamu jedheeni. Kanaanis Rabbi na gargaaree guyyaa 25 keessatti piroosesiin gara biyya hambaa deemuu koo anaaf
xumurame. Kanaan gara biyya hambaatti ni male. Baatii 8 akkuma hojjedheen karaa abbaa manaa kiyyaan bilbilli kallachaan biyyaa natti bilbilama. Anis duroo miskooliinaaf godhaa har'a rakkoon maaltu dhalateeti jedheen bilbila abbaa manaa koo yeroon kaasu dafii dhaqqabadhu daa'imni keenyi tokko nyaata bule nyaattee hospitaala seenteetti naan jedheen. Dhala kiyya ija kiyya kanan isheef jedheen gara biyya hambaatti dhufe dhaatii mar'immaan koo bakka hedduutti ciccite. Guyyaa 4 booddees gara biyyaatti yeroon deebi'u daa'imni koo miidhamtee dunkaana gaddaa balbala koorra dhaabbatee na eege. Wantan jedhu wantan godhun dhabe. Samiin ol na hin fudhattu, dacheen immoo anaan nan liqimsitu. Nan guddifadha jedheen dhala koo dhiiseen biyya hambaatti kanan dararamu. Dhalli koo beeloftee nyaata bubbule nyaattee qaamni ishee dandamachuu waan dadhabeef addunyaa kanarraa ana jalaa dabarte. Isheen waliin dhalatte garuu dhukkubsattus rabbitu naaf baase. Ammas maallaqa fideen dhufe dhala koo ishee hafte irratti hin fixe. Yaa Rabbi tokko na harkaa fudhatee lammatas na jalaan fudhatiin jedheen dhiiga imimmaanii boo'een dhala koo Rabbi naaf hambise. Kanaan booddee garuu maallaqa rakkachuu miti hiyyoomeen barbadaa'aa malee gara biyya hambaa hin deemu jedheen muradhe. Yoo rakkadhe dhabe daandiitti baheen nan kadhadha jedheen murteesse. Kanaanis waggaa 2 jiraannee ammas daa'ima tokko bakka daa'ima koo boqotee ilma dhiiraa Rabbi bakka naaf buuse. Kanaanis biyya keessatti hojjetee jiraachuun abbaa manaa koof wanta mijachuu dideef yoo Rabbi naaf milkeesse gara biyya hambaa deemeen maallaqan hojjedhaa. Otoo humna hin qabu deemee hojjechuu danda'u harka kiyya irratti ijoolleen koo beeluun hin dhumtu jedhee karaa seeraan alaa abbaan manaan kiyyaa gara biyya hambaa deeme. Akka biyya Saawudii seene innis ta'e hiriyyoonni isaanitti maniiru. Sanaan booddee garuu har'a waggaa 5 kunoo sagaleedhaanis qaamaadhaanis bakka kana jiraa abbaa manaa kiyyaa abdii jee gurri koo hin dhageenye. Kaan dubartii gara biraa fuudheera naan jedhu, kaan immoo nama waliin walitti bu'ee mana adabaa keessa jira naan jedhu. Ani garuu garaa kiyya Rabbi beeka waa'ee isaa wantan qulqulleeffadhee bira ga'eeru hin jiru. Rakkoo gidiraa gadda gammachuu hedduu waliin dabarsinee ijoolleen koo otoon arguu beelaan na harkatti hin dhumtu jedhee biyyaa ba'ee dhuguma ni fuudha jedheen gonkumaa yaaduu hin danda'u. Anis waggaa 1 guutuu erga rakkadhee booda baankii Awwaash keessatti hojii waardiyyummaan namni na gargaaree qacarameen har'a ijoollee koo mana barumsaa dhuunfaa galcheen barsiifachaan jira. Ani abbaa manaa kootiin koottu na waliin jiraadhu hin jedhu. Haa ta'uutii garuu na dhiisuu fi na eeggachuusaa beekee garaa natti jabaachuu fi rakkatee narraa fagaachuusaa utuu takkaa sagalee isaa na dhageessisee baay'ee natti tola. Ana obboleettii keessan ZH magaalaa Adaamaarraatii. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Gariin ifa abdataa si maleen qabu. Asoosama gabaabaa mata duree Ilillii barreessaan Oroliyaanaa Daani'el. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaatu jecha guyyaa har'aas asoosama gabaabaa baay'ee mi'ooftuu Oroliyaanaa Daani'eliin barreeffamtee isiniif qabadheen dhiyaadheera. Akka isin jaallattanii fi jaalalaanis itti machooftan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Isinis hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin turaa jecha namoonni chaanaalii Oromiyaa 24 f haaraa taatan immoo anaa dhufsiniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin asoosama gabaabaa xalayaa jaalalaa fi seenaawwan jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'an isiniif qabattee waan dhiyaattuuf maatii keenya taatanii akka irratti hirmaattan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara asoosamichaatti.
ilillii fiildii tureen yeroon guyyaa 15 booda deebi'u mooraan ani keessa jiraadhu tasumaa jijjiirame na eege dogongoreen imbaasii Ameerikaan seene laata jedheenis of hin shakke urgaa'aan mooraa keenya keessaa firinqisu foolii badaa duraan mooraan keenya qabdu bakkaa dhabamsiisee kaannisa caamsaa otoo hin taane kaannisa dammaa harkisaa jira ija kiyyatti natti mul'achuu didus kaannisni akka isheen na marsitee natti huursaa jirtu natti dhagahama mooraan torban lama dura yeroon ani fiildii deemu gammoojjii saaraa fakkaatu har'a magariisa uffatee gannata eden fakkaatee jira manneen caccaboon mooraa sana keessa kireeffaman kan koo dabalatee haara'uu isaaniirraa kan ka'e viillaa fakkaatanii natti mul'atu ajab yaa waaqayyo hojiin kee dinqiidha jedheenis uumaan galateeffadhe jijjiiramni guddaan mana kanarratti mul'atu naraajuu isaarraa kan ka'e manni obbo Shaambal misoomaaf buqqa'ee akkuma kondominiyeemii bara sana hatamanii baduun bakka biraatii manneen amma jiran immoo waan dhufani natti fakkaata silaa biyya kanatti waan hin hatamne hin jiru kanumarraa kan ka'es mooraa dogongoraa waan an seene natti fakkaatee yeroon ofirra deebi'ee ba'uudhaatiif jedhu abbaan manichaa obbo Shaambal gadi natti bahanii adaloo dhuftee naan jedhan yeroon sagalee isaaniif maqaa kiyya dhaga'u mooraan kireeffadhe keessaa jiraachuu koo mirkaneeffadhe obbo Shaambal kan isaan adaloo naan jedhaniif waan ani yeroo baay'ee mana hin bulleefidha haalli hojii kiyyaa fiildiitti baay'ata yeroon hojiidhaaf hin ba'u ta'es gara caalu bakkee man bula manatti kanan galu uffata jijjiirrachuuf qofa hanga fakkaatutti mana koo hin beeku obbo Shaambalis kanumaaf jecha adaloo jedhanii maqaa naa moggaasaniiru isaanii fiiktisaa baddee dhufta jechuu isaanii yeroo isaan maqaa kana natti moggaasanii ittiin na waamani ani hin mormine tole jedheen fudhe maqaan yeroo hojii abbaa waliin deemu akka inni namatti tolu kanan bares maqaa koo kanarratti mooraa ani itti seene sun haala ajaa'ibaan natti jijjiiramus manichi kanuma obbo Shaambal ta'uusaaf shakkii tokko illee hin qabu anis ol seeneen obbo Shaambal bila yeroon darbu garuu mooraa kana akka kanaatti battala kan jijjiireen arga jijjiirama qaamaa fi bakkaa osoo hin taane jijjiirama iliyaadaa jijjiirama xiinsammuu jijjiirama manaabaa mannii fi mooraan ani kaleessa keessaa bahe akkuma kaleessaa qaamaa fi bakkaan jijjiiramuu baatus iliyaadaan jijjiiramee jira edaa jijjiiramni qaamaa fi bocaa yaada keenya jijjiiruurraa eegala gaafa yaadni kee jijjiiramu addunyaa hawwii kee fi fedha keetiin ofii kee uummatta ija kee naannoo kee ilaaluurraa agabsitee hawwii fi fedha kee ilaaluurratti akka xiyyeeffattu goota manni kiyya kanaan dura jiguuf ka'e amma biillaa ta'ee mooraan dulloomee ture imbaasii Ameerikaa hanganatti fakkaatutti jijjiiramee jira kanaaf waan hunduu haaraa natti ta'e fooliin bakki boci hundumtuu natti haarome mahaandisi injiinara jijjiiramaa yaada kiyya akkana goote ammoo intala fuula dura kutaan kireeffadhutti boombaa bishaanii jiru jala teessee rifeensa mataashee miiccachaa jirtu sana turte oo maay waaqaa safuudha raajiidha yaa bareedina ishee dheerina rifeensa sammuu ishee keessaa ol biqileen fajajeen sammuu kiyya mirqaanse saffisa akka rokkeettii tokko fayyadameenis mana kootti ol galee korojoo kiyya lafa kaawwadheen baaldii bishaanii butadheen akka nama shaaworii seenuu ishee waliin dubbachuuf jecha gara isheen boombaa bira jirtu biran dhaqe yeroon achi ga'us baaldii harka koo keessa jirtu dabareen harka bitaa fi mirgaatti otuun daddabarsuu rifeensa hanga kanaa dheeratu qophaa ofii miiccachuun nama himachiisa waan ta'eef ani bishaan ittan siif qica dhangalaasaas kenni ittiin jedheen osoo isheen natti hiixatiin harka ishee keessaa joogiin fudhe ol jettees ana ilaaluu waan hin dandeenyeef waa'een kiyya bitaatti galeetu dhangalaasaa natti gadhiif sagalee ukkaamamaa nama boquu gadi qabatee keessaa ba'u tokkoonis akkana naan jette hojii akkasii hin hiiksifne kaa yogguu isheen naan jettu kolfa gammachuu fi kormaa of keessaa qabdu tokkoon sooressa akkeessee kolfeen homaa miti jechuun deebii baratamaa fi ofii kiyya hin jaallanne tokkon deebiseef isheenis galatoomi naan jette ammas dabaleen homaa miti jechuunan deebiseefi akka carraa ta'ee ofii kootii jecha homaa miti jedhu hin jaalladhu sababiin isaa immoo amala koo ta'ee jecha baratamaa ta'e fayyadamuun waan natti hin tolleef hanga naaf danda'amettis dhiirota caalaa shamarran biratti jechoota mataa kiyyaa diizaayin godheen boceen fayyadama akkan jechoota diizaayin godhutti osoon uffata diizaayin godhee silaa yoona akka addunyaatti diizaayinerii beekamaa ta'een maqasii warqeerraa hojjetame badhaafaman ture amma garuu ani faallaa isaa arraba maqasii taate badhaafameen kunoo uffata dhiisee jechoota murmureen diizaayin gochaa oola
galata waaqaa har'a garuu intala kana waliin ammuma wal baree jechoota mataa kiyyaa fayyadamuus hin barbaanne eenyummaa ishee maalummaa ishee asiif achi ishee homaa tokkoyyuu hin beeku kanaafuu har'aaf qorni koo harka koo jabeessee mataa rifeensa dheeraa biqilche kanatti bishaan roobsuudha malee arraba koo dheeraa kanaan mucaan amma argetti oduu roobsuunis gaarii miti jedheen osoo yaadeen fixiin sagalee ishee cirattee rifeensa keenya gaa akka kan keessanii dafee miicameen xumuramu kanaaf yeroo kee si jalaa fudhachuun koon nafu dhiifama gaa naan jedhe ammas irra deebiseen homaa miti ittiin jechuuf jedheen himni homaa miti jedhu arraba koo irratti akka eebichaa hadhoofnaan liqimseen keessa kootti yeroo koo miti onnee koo osoo fudhattee maal qabaa jedheen jabeesseen ofitti hime nuti dhiironni amalli keenyi garuu baay'ee mana dhiba ammuma nama agarree waan onnee fakkaatu fudhachuu yeroo jennu xiqqoo masheellee hin qaanofnu adaraa waaqa osoo onneen kun isuma dhugumaa nama keessaa bahee kennama otoo ta'ee silaa yoona kana kaardiyaak seentariin biyya kanaa dhukkubsattoota dhiiraaf onnee artifishaalii bakka buusuudhaan ko'oommatu jedhee yaada rifeensa akka kanaatti jireenya koo guutuu bishaan boombaa miti lagaa waraabee fideen osoon buusaa jiraadheeyyuu nan quuqu jechuun wal'aansoo keessa koo jiru gadi baase kolfa dheeraa booda isheenis jetteere naan jedhe dhuguma ani garuu kanin siin jedhu rifeensi kun kan kee qofa moo kan shamarran ganda keenyaa hundumaa walitti qabdee qofaa kee dhuunfatteeti jedheen yeroon gaafadhu eeyyeen akkan walitti qabee isaaniif miicuu fi natti laattataniiru jechuun afaan irratti naaf deebiste isheen kunoo kan caalu jedheen hojii koo sitti fufe. dhugaa dubbachuuf garuu hanga yoonaa ol jettee nan ilaalla anis fuula isheen agarre isheenis fuula koon agarre akkuma gadi jettee jirtutti bishaan qicaafiin jira silaas gadi jettee malee dugdaan galtee miti kan isheen mataa miiccattu dubbisaan jedhamu immoo yoona kanan dhibu dhugaadha rifeensa ishee ilaaleen dhaqe fuulli ishee akkam ta'a laata jedhee yaaduuf yeroolleen argan fuulli ishee akka rifeensa ishee ta'uu yoo baate maalan godha isa jedhuufillee deebiin qabu akkas egaa baay'een keenya isa irraan ilaallu malee isa hin mul'anne boodas waan jiru yaaduu hin feenu yaannis karoora itti baasuun amaleeffan irra ilaalaa irra keessa jiraanna irra keessa kutannee irra keessa ciifnee qorraaf saaxilamna qorra hamaa ofitti deebi'eenis rifeensi akkas miidhagu kuni fuula miidhagaa irratti malee hin biqilu jedheen ofis nan jajjabeesse kan biraan ammoo intalli akkan ol seeneen qalbii kiyya to'atte waan hundas natti haaressite kuni dhugaatti jireenya kiyyas ni haaressiti jedheen of amansiisuunis hojii kiyyatti fufe hin ta'aa fi hin ta'uutti yaada ofii hidhanii hojii ofii dagachuun waanuma hin taane gara isheettis yaada koo deebiseen maqaan koo Oroliyaanaa jedhama yoo akka rifeensa kee immoo sitti dheerate Oroo jettee na waamuu dandeessa jedheen osoo maqaa koon gaafatamiin maqaa kootti ni madde inni jalqaba jette naaf hin galle isa booda kanaa qabadheera sababiin isaa immoo gabatee konkolaataa irratti si'a hedduu waan hin arguuf naan jetteetu itti fufuunis ilillii jechuun kan ishees natti madde maqaa kees qoosaa kees jaalladheera jechuun maqaa ishees foolii fuudhuutti hin ka'e inni silaa yeroon ol seenu urgaa'aa ta'ee na hawwate suni soba osoo hin taane maqaa isheef mogga'ee jiru sanatu sirriitti qe'ee kana urgeessuu isaan hubadhe maqaan yeroo gaarii fi hamaa ibsus akkasi ililliin dhuguma ililliidha fooliin ishee fagoo irraa balbala irraa na harkisee ofis na wallaalchiseera jechuun osoo yaadaan yaadatti hasaasaa jiru hamuun madheen yeroon jedhu isheenis maal immoo naan jedhe anis dubbii barbaacha bunan dhugne ittiin yeroon jedhu araada bunaa qabda moo jettee na gaafatte anis deebisuufiin araadi koo tokkoffaa rifeensa dheeraa yeroo ta'u inni lammaffaan immoo buna jedheen deebiseefi yaa si'i jechuun xiqqoo erga kolfitee booda kophaa kee galtamoo jettee na gaafatte anis lakkii jedhee deebiseefiin atoo jedheen gaafadheeni isheenis anis qofaa koo miti jettee yeroo naaf deebistu jechuun koo ani nama faana osoo hin taane yaadaa fi yaaddoo koo waliinan jiraadha kanaafani qofaa koo mitin siin jedhe atoo eenyu faana galtaa jechuun waa'ee ishee isa onneen ana gaafatu onneef afaanii keen yogguun isheettimu abuwati ni qoosta amma miiccadhee fixeera gatii ati na gargaarteef immoo buna siifan danfisa badhaasi kee affeerraa bunaa ta'u naan jettee fooxaa ishee cinaa barcumarra ture marattee ol jechuunis ija koo keessa na laalte anis waanan argetti daran na rifadhe isheenis na laalte hojii harka waaqaatti baay'ees nan ajaa'ibame bareedinni
akkanaa mooraa kana keessaa maal hojjetas jedheen gaaffiin of gaafadhe. Gabaabaatti ililliin mucaa bareedduudha. Fuula kana erga qabattee rifeensa kana hundumaa maal goote? Maaliif moluuyyuu hin ta'in? Maaliif rifeensi irraa dhumee buqqeen ishee bakkeetti hin ba'in? Otuu waan fedhe taateeyyuu ni bareed jechuunis ofitti odeessee osoon yaada kana keessa jiru gaafa danfu si waama naan jechuun achitti na dhiiftee qajeeltee kutaa mana kiyyatti aanee jiru kan yeroon fiildii bahe duwwaa ture tokkotti ol seente. Yeroo kanattis akka isheen mana sanatti aanu kireeffatten bare yeroon ija kiyya isheerraa fudheen as deebisu iji kiyyaa fi kan obbo Shaambal walirra bu'e akka isaan waan tokko natti dubbatan bareen shaaworii seenuuf bishaan waraabuuf baaldii kiyya boombaatti bute. Adaloo maal adamsuuf jetta ammoo? Sagalee jedhus nan dhagahe mataa kiyya lafa jala suuqeen homaa jechuun shaaworiittiin gulufe. Yeroon baaldiitti bishaan baadhee fiigu namni anaan ilaale wal dorgommii bishaanii baatanii fiiguu irratti hirmaadheen waanan rikkardii cabsuuf shaakalaaf fiigaa jiru na se'a. Maqaadhaafis nafa kiyyatti bishaan naqeen utaaleen ba'e. Affeerraan bareedduu akkasii kuni buna dhugamu miti summii otoo ta'eeyyuu maaltu irraa hafa? Kanaaf mitiire kan yeroo baay'ee shamarran dhiira qalbii butanii ergama diinaa akka raawwachiisaniif barbaadaman. Ililliin maal akka taatee fi eenyu akka taate hanga yoonaallee waan hin beekuun qabu. Baruus immoo hin fedhu. Kanan beekuu fi kanan barbaadu waan tokko qofa. Innis nama ta'uu ishee qofa ture. Ililliin nama sanuu dubara rifeensa dheeraa intiniin ishees guddaa akka yaada kootti seenaa namaa gadi fageessanii qorachuurraa jibba cimaa yookaan ammoo jaalala cimaatu uumama jedhee namana. Namummaa isaarra caalaa nama baruus hin fedhu. Odeeffannoo gaafadheen argadhuun osoo hin taane wajjin jiraadhee waanan arguun jibbuu fi jaallachuun amala koosa guddaati. Uffata koos jijjiirradhee urgooftuus ofitti biifeen saffisaan mana isheen dhaqe. Qophiin ani taasisee mana ishee deeme ollaa kiyyaa buna dhuguuf osoo hin taane biyya ollaatti ambaasaaddara ta'een waanan deemaa jiru fakkaata. Ta'us garuu ani yeroo kanatti ambaasaaddara mataa kiyyaati. Intala bareedduu kana of harkatti galchuuf kutaa kiyya irraa gara kutaa ollaatti kan ergame ambaasaaddara Ooroo. Yeroo mana ishee ol seenus ol kaatee na simatte. Simannaa isheen naaf goote maarshi baandiidhaan haga waan na simatte natti fakkaatutti gammachuu fi kabaji natti dhagahame. Ililliin nama tokko taatee nama baay'ee natti fakkaata. Fooliin mana isheetii baay'ee nama hawwata. Urgaa'aan foolii bunaa funyaan irra na marse suni araada buna kiyyaa osoo hin dhugiin narraa ari'uuf ga'e. Silaas araadi kiyyaa kan bunaa yoom ta'e ittiin qabadheen malee. Bal'inni mana ishee fi mana kootii wal qixa. Kaffaltiin nuti mana kiraaf baasnu illee akkasuma. Garuu bareedinnii fi bakki duwwaan manicha keessa jiru kan kiyya waliin walitti hin dhufu. Fardaaf lafas walgata. Meeshaan isheen mana keessaa qabdu seeraan bakkaa bakka isaanii waan qabatanii fi kan ishee keessa fardatu gulfa. Kan kiyya ammoo hunduu bakkuma arge waan taa'uuf deemsa natti cufa. Yeroon as galagalu saanduqatu jira. Garana yoo naanna'e siree ciisichaa. Kopheen kiyya illee guyyaa meeqa sakaalee naan bitintirsee jira. Jireenyi qabaa hin tolle ofumaa qabaa balleessinee ofumaan nama sakaalla. Manni ishee akka dirree natti bal'atee jennaan misoomaa immoo akkamii kanati meeshaalee as jiran bakka isaaniirraa buqqifte jedheen akka isheen natti qabde hammaarrachaa gaaffii ishee gaafadhe. Lakki bakka jireenyaaf isaaniif mijatu haa dhaqanii jedheeni jettee naaf deebifte. Eeyyee hunduu bakka isaaf tolu yoo dhaqu isaaf mijatee kaaniifis haala mijeessa. Kanaan duras akkaataa itti shamarri mana qabatan dinqii ta'uusaa nan beeka. Waanuma xiqqoodhuma waan guddaa fakkeessu. Nafti shamarranii kan dhiiraarraa gadi aanaa ta'us miciree xiqqoon hojii rabbiin dhalataate garaa isaanii keessatti guddatteeti as baati. Bakka hin mijanne mijeessanii jireenya namatti urgeessu. Ililliinis akkuma maqaa ishee taatee mooraan durirraa baqadhu natti urgeessite. Yaada kana keessa otoo hin jiru maalitti dhugdaa? Shiniittan dhuga jedheen qoosaa gogaa fi jibbisiisaa ta'e tokkon itti qoose. Yaada malee wanti hojjennuu fi wanti dubbannu akkuma kanaaf hokkisa. Oo dhiifama ashabootti naa buus jedheen ittime. Isheenis homaa miti jettee buna kiyya buuftee ashabootti naa kennite. Bunichas akkuman takkaa foroc irraa godhee dhugeeni bilbilli ishee yinaani ilaaltee cuftee lafa keesse. Ammas ni bilbilame. Isheen hin kaaftu. Booda irras haasofsiisi rakkoon qabu yogguun ittiin jedhu booda haasofsiisa sa'aa dheeraan haasa'uu mala jettee naaf deebiste. Yeroo kanatti qalbiin kiyya lamatti ramee firii haa qabdi jechuudha jedheen yaaduu eegalee. Itti fufaa. Asoosama gabaabaa mata duree Ilillii barreessaan Oroliyaanaa Daani'el.
jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 asoosama gabaabaa mata-duree ilillii jedhuutiin Oroliyaanaa Daani'eliin barreeffameen akka bohaaraa jirtan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Kutaan lammaffaan guyyaa borii oolee itti fufa. Guyyaa borii kan dhiyaatu asoosama gabaabaa kirkira jaalalaa kutaa torbaffaa waan ta'eef obsaan nu eeggadhaa jecha qophii keenyas laayikii fi sheer gochuun nu deeggaraa jecha yaadaa fi gaaffii keessan komentii jalatti nu barreessuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kanan ture Gammachiista Shoomiin jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Warri kun! Hey! Warri kun! Warra yaa beebee tufaadha. Ililliin mucaa bareedduudha. Fuula kana erga qabattee rifeensa kana hundumaa maal gooti? Maaliif moluuyyuu hin ta'in? Maaliif rifeensi irraa dhumee buqqeen ishee bakkeetti hin ba'in? Otuu waan fedhe taateeyyuu ni bareed jechuunis ofitti odeessee osoon yaada kana keessa jiru gaafa danfu si waama naan jechuun achitti na dhiiftee qajeeltee kutaa mana kiyyatti aanee jiru kan yeroon fiildii bahe duwwaa ture tokkotti ol seente. Yeroo kanattis akka isheen mana sanatti aanu kireeffatteen bare yeroon ija kiyya isheerraa fudheen as deebisu iji kiyyaa fi kan obbo Shaambal walirra bu'e akka isaan waan tokko natti dubbatan bareen shaaworii seenuuf bishaan waraabuuf baaldii kiyya boombaatti bute. Adaloo maal adamsuuf jetta ammoo? Sagalee jedhus nan dhagahe mataa kiyya lafa jala suuqeen homaa jechuun shaaworiitti gulufe. Yeroon baaldiitti bishaan baadhee fiigu namni anaan ilaale wal dorgommii bishaanii baatanii fiiguu irratti hirmaadheen waanan rikkardii cabsuuf shaakalaaf fiigaa jiru na se'a. Maqaadhaafis nafa kiyyatti bishaan naqeen utaaleen ba'e. Affeerraan bareedduu akkasii kuni buna dhugamu miti summii otoo ta'eeyyuu maaltu irraa hafa? Kanaaf mitiire kan yeroo baay'ee shamarran dhiira qalbii butanii ergama diinaa akka raawwachiisaniif barbaadaman ililliin maal akka taatee fi eenyu akka taate hanga yoonaallee waan hin beekuun qabu. Baruus immoo fedhu kanan beekuu fi kanan barbaadu waan tokko qofa. Innis nama ta'uu ishee qofa ture. Ililliin nama sanuu dubara rifeensa dheeraa intiniin ishees guddaa akka yaada kootti seenaa namaa gadi fageessanii qorachuurraa jibba cimaa yookaan ammoo jaalala cimaatu uumama jedhee namana. Namummaa isaarra caalaa nama baruus hin fedhu. Odeeffannoo gaafadheen argadhuun osoo hin taane wajjin jiraadhee waanan arguun jibbuu fi jaallachuun amala koosa guddaati. Uffata koos jijjiirradhee urgooftuus ofitti biifeen saffisaan mana isheen dhaqe. Qophiin ani taasisee mana ishee deeme ollaa kiyyaa buna dhuguuf osoo hin taane biyya ollaatti ambaasaaddara ta'een waanan deemaa jiru fakkaata. Ta'us garuu ani yeroo kanatti ambaasaaddara mataa kiyyaati. Intala bareedduu kana of harkatti galchuuf kutaa kiyya irraa gara kutaa ollaatti kan ergame ambaasaaddara Ooroo. Yeroo mana ishee ol seenus ol kaatee na simatte. Simannaa isheen naaf goote maarshi baandiidhaan haga waan na simatte natti fakkaatutti gammachuu fi kabaji natti dhagahame. Ililliin nama tokko taatee nama baay'ee natti fakkaata. Fooliin mana isheetii baay'ee nama hawwata. Urgaa'aan foolii bunaa funyaan irra na marse suni araada buna kiyyaa osoo hin dhugiin narraa ari'uuf ga'e. Silaas araadi kiyyaa kan bunaa yoom ta'e ittiin qabadheen malee. Bal'inni mana ishee fi mana kootii wal qixa. Kaffaltiin nuti mana kiraaf baasnu illee akkasuma. Garuu bareedinnii fi bakki duwwaan manicha keessa jiru kan kiyya waliin walitti hin dhufu. Fardaaf lafas wal gata. Meeshaan isheen mana keessaa qabdu seeraan bakkaa bakka isaanii waan qabatanii fi kan ishee keessa fardatu gulfa. Kan kiyya ammoo hunduu bakkuma arge waan taa'uuf deemsa natti cufa. Yeroon as galagalu saanduqatu jira. Garana yoon naanna'e siree ciisichaa. Kopheen kiyya illee guyyaa meeqa sakaalee naan bitintirsee jira. Jireenyi qabaa hin tolle ofumaa qabaa balleessinee ofumaan nama sakaalla. Manni ishee akka dirree natti bal'atee jennaan misoomaaf immoo akkamii kanati meeshaalee as jiran bakka isaaniirraa buqqifte jedheen akka isheen natti qabde hammaarrachaa gaaffii ishee gaafadhe. Lakki bakka jireenyaaf isaaniif mijatu haa dhaqanii jedheeni jettee naaf deebifte. Eeyyee hunduu bakka isaaf tolu yoo dhaqu isaaf mijatee kaaniifis haala mijeessa. Kanaan duras akkaataa itti shamarri mana qabatan dinqii ta'uusaa nan beeka. Waanuma xiqqoodhuma waan guddaa fakkeessu. Nafti shamarranii kan dhiiraarraa gadi aanaa ta'us miciree xiqqoon hojii rabbiin dhala taate garaa isaanii keessatti
keessatti guddatteeti as baati. Bakka hin mijanne mijeessanii jireenya namatti urgeessu. Ililliinis akkuma maqaa ishee taatee mooraan durirraa baqadhu natti urgeessite. Yaada kana keessa otoo hin jiru maalitti dhugdaa? Shiniittan dhuga jedheen qoosaa gogaa fi jibbisiisaa ta'e tokkon itti qoose. Yaada malee wanti hojjennuu fi wanti dubbannu akkuma kanaaf hokkisa. oo dhiifama ashabootti naa buusi jedheen itti hime. Isheenis homaa miti jettee buna kiyya buuftee ashabootti naa kennite. Bunichas akkuman takkaa foroc irraa godhee dhugeeni bilbilli ishee yinaani ilaaltee cuftee lafa keesse. Ammas ni bilbilame. Isheen hin kaaftu. Booda irras haasofsiisi rakkoon qabu yogguun ittiin jedhu booda naasofsiisa sa'aa dheeraan haasa'uu mala jettee naaf deebiste. Yeroo kanatti qalbiin kiyya lamatti ramee hiriyaa qabdi jechuudha jedheen yaaduu eegale. Itti fufaa. Asoosama gabaabaa mata duree Ilillii barreessaan Oroliyaanaa Daani'el. Jaalatamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 asoosama gabaabaa mata duree Ilillii jedhuutiin Oroliyaanaa Daani'eliin barreeffameen akka bohaaraa jirtan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Kutaan lammaffaan guyyaa borii oolee itti fufa. Guyyaa borii kan dhiyaatu asoosama gabaabaa kirkira jaalalaa kutaa 7ffaa waan ta'eef obsaan nu eeggadhaa jecha qophii keenyas laayikii fi sheer gochuun nu deeggaraa jecha yaadaa fi gaaffii keessan komentii jalatti nuuf barreessuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun